Assalaamu alaykum kabajamtoota hordoftoota keenya. Arras xiinxala keenya haarawaa kan Kurulus Orhaan kutaa 25ffaa beeysa tokkoffatti baga nagayaan dhuftan. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma kutaa darbe keessatti agartan kutaa darbe dhuma irratti waan mul'ateen xumura kutaa sanii irratti mul'ateeti jira. Sanyii deefneen hammeenya isiin facaasuudhaaf yaaltee Filaaviyoosii fi Faaximaa gidduutti taphni isiisan baay'ee milkaa'eefiti jira. Akkasumas isaan lamaan qofa addaan facaasuuf osoo hin taane masaraa guutuutti booreessuudhaa fi akkasuma masaraa guutuu dubbii haaroo taateen achirratti dubbachuudhaan baay'ee dinqisiifteeti jirti yookaan yaadni isii baay'ee milkaa'eefiti jira. Amma immoo beeysa haaroo kutaa 25ffaa kan gallakkifame keessatti wantoonni haarooyni baay'eetu mudate. Achi keessatti taphni isii taphattee baay'ee milkaa'ee fi akkasuma kiyyootti Faaximaa fi Filaaviyoos galchiteeti jirti. Viidiyoo kanaan duraa keessatti baay'ee dubbanneeti jira. Amma karoorri deefnee sheexaana tanaa hojiirra ooleefiti jira. Faayidaa akka qabuttillee ifattillee mul'ateeti jira. Deefneen Faaximaa butuudhaan ammoo Efraanos osoo Faaximaan baraara jechaa deemu jiru kiyyoo Yigiit keessa akka bu'u beekamaadha. Kiyyoon kun kiyyoo Yigiit du'aa yookaan isaan ajjeesuudhaaf qopheesse keessatti kufaati jira. Namni beeysa laale hundinuu iddoo kanatti gaafii baay'eetu ka'eeti jira yookaan sammuu keessan keessa gaafiin baay'een mul'ateeti jira. Waa'ee Yigiit gaafiiwwan gurguddoon ni ka'u. Haluu ba'uu isaa isa dhiigaan guutame kanaan ni milkaa'u yookaan haluu ba'uu inni barbaadu kun har'a ni milkaa'aa fi gaafiin jedhamu ka'uu danda'a. Dhugumatti Efraanos asitti ni du'a moo hin du'u? Namni isa gargaaru ni dhufa? Gaafiin jedhamu nama hedduutti ka'uu danda'a. Kanaaf viidiyoo keenya kanarraa keessatti waa'ee isaa kanarraa kan dubbannu ta'a. Viidiyoo xiinxala keenyaa jalqabuudhaan duratti viidiyoo kana laayik godhuudhaan akkasuma chaanaala Oromoo Riikard dhibba keessa sabskiraayib godhachuudhaan mallattoo bilbilaa kana tuquun ol irra kaa'achuun dagatina isin jenna. Akkasumas viidiyoo kana haga dhumatti akka daawwattan isin afeerra. Kanaaf haga viidiyoo dhumatti nu faana tura isin jenna. Hordoftoota keenya yooniif beeysa keessatti sirriitti ilaaltan iddoo kanatti Efraanos asitti du'uu hin danda'u. Sababni inni du'uu hin dandeenyeef sababoota lamaatu jira. Kan jalqabaadha seeyfii akkaataa itti Yigiit qabate yoo ilaaltan yookaan iddoo seeyfiin itti Filaaviyoos yookaan Efraanos dire yoo ilaaltan xiqqashoo gara olii kanatti ol jeeti jira. Kanaaf seeyfiin carraan du'uu bakka kanaan diramu baay'ee xiqqaadha jechuudha. Kanaaf karaa biraatiin qalbii isaa yookaan onnee isaa hin dirre jechuudha. Xiqqoo onnee olitti diramee jechuudha. Kanaaf carraan du'uu isaa baay'ee xiqqaadha jechuudha. Kun madaa xiqqoo fi akkasuma yeroo muraasa booda kan fayyu ta'uu danda'a jechuudha. Kanumaan wal qabate Yigiitilleen baay'ee haaluu guddaa waan isatti qabuuf dafee akka ajjeesu hin ayyamuuf yookaan dafee ajjeesuu hin barbaadu jechuudha. Kanaaf inni akka dhukkubsatee haaluu isaa akka xumuruuf ni barbaada jechuudha. Garuu ammoo qabxiin itti aanu kan lammaffaadha. Qabxiin lammaffaa keenya Efraanos nama seenaa guddaa qabuu fi akkasuma siizinii lammaffaa yookaan siizinii kana keessatti nama du'uun isaaf maluu miti. Karuma gabaabatti kun deebisaa ta'a jeetii yaada. Efraanos ammaan tana gonkumaa hin du'u. Kanaaf ammoo yoo du'ellee duuti isaa sirrii miti. Walumaa galatti inni hin du'u sargiin isaa siizinii kana gara dhumarratti ni ta'a jechuudha. Kanaaf waa'een isaa kanumaan xumurra. Yigiit ammoo ibidda haluu ba'uu irraa kan ka'e isa ajjeesuudhaaf garuu isa mo'uu hin dandeenye. Dogoggora isaa isa guddaa ture dafee isa ajjeesuu dhabuunsaa sababni isaas tooftaa harkifannaa sirrii waan ta'eef isa ajjeesuu hin dandeenye jechuudha. Sababa harkifannaa isaarraa kan ka'e osoo inni isa hin ajjeefne Efraanosii fi Faaximaa loltoonni isaan hordofaa jiran yeroodhaan akka dhufanii isaan baraaran beekamaadha jechuudha. Yookaan isaan ni baraaru, isaan ni raawwatu, isa ni oolchanii jechuudha. Yookaan isaan lamaan baraaranii ni oolchu. Kabajamtoota hordoftoota keenya isin yaada keessan kanarratti maal jettu? Waa'ee kanarratti yaadni keessan maali? Koomantii jalatti nuuf qoduu hin dagatina. Akkasumas biyya kamirraa akka nu daawwachaa jirtan koomantii nuuf godhaa isinin jenna. Galatooma. Haga viidiyoo biraa qabannee walitti dachaanutti nagayaan nuuf tura isinin jenna.